ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው Toma ani model sena jedhama warra nan beeknee fi akkasuma obboleettii Dr. Awwal Alooti. Anaaf Andu'aalam immoo hiriyyaadha. Hiriyyaa yoo siin jedhu hiriyyaa hedduu walitti dhiyaannu. Andu'aalam irraan kan ka'es haadha manaa isaa Qananii Addunyaa baay'ee walitti dhiyaanna. Yeroo baay'ee deddeebisee mana isaanis deema. Har'as borus akka gaariitti dubbachuu danda'a. Hin dhagaamami. Inni gaama. Tokko odeeffannoo har'a jiru irratti fakkeenyaaf amma obboleettiin Andu'aalam Gosaa Maqdas Gosaa isa wajjin hidhamtee jirti maal oduu jedhamurraa yookaan isinii jalqabu ta'e odichi sobaluu sa'aatii tokkottiin ka'eetiin naannoo sa'a sadiitti ani mana gara Finfinnee kan gale isaa wajjin sulultaa oolee jechuudha. Inni itti aanu dhuguma Andu'aalamtu hidhamee jira. Mana keessatti hariiroo Andu'aalamii fi Qananii Addunyaa hariiroo akkas hariiroo waliigaltee hin qabanii, jaalala hin qabanii, maal hin qabanii. Wanti jedhu kun soba. Dhugaa isin dhugaa dubbachuu fila. Maaliif tokko ani musliimaa sooma afaan qaba. Ji'a soomaati sii galee jira. Kanaaf sobni tokkollee sodaan tokkollee hin jiru abbaa koo iddoo kanatti. Isii lubbuun isii darbitee jirti. Kanaaf immoo ijoolleen baay'ee ijoollee wal jaalatanii baay'ee kan isa dhageeffattu innis kan isii dhaga'u kan kabaju kan jaalatu yeroo ta'an mana keessatti illee walitti bu'iinsi isaan qaban wanna tokko hin jirtu. Artist Ramadaan Cimeessaa Mucaa jedhamuu fi akkasuma immoo Diinqaa Huseen Mucaa jedhamu ana taane yeroo baay'ee mana Andu'aalamitti kan dabarsinu yoo mana Andu'aalamittis hin dabarsine iddoo tokkotti waliin kan dabarsinu yeroo baay'ee jechuudha ijoollee kana. Kanaaf dhiibbaan tokkollee hin jiru yoo dhageettanii turtan ji'a tokko hin geenne Andu'aalamiin yaalii ajjecha irratti godhanii turan namoonni hin beekamne. So yeroo kana ahajjotti deebita. Eessatti kun wanti kun miidiyaa irratti akkamitti nun dhageenye akkamitti nun dubbanne eessatti irratti No, miidiyaa irratti hin baane dhimma baasuu fi hin barbaannetu ture. Wanta kana yoo kan soba isinitti fakkaatu ta'e fakkeenyaaf wanta dhimma kana amma fixuudhaaf deemutti jirra. Adeemsa qaba dhimmichi wanta ol hin baasneeftu jira. Tokko inni hin barbaanne wantichi akka bahu. Lama immootu artist Sinnishoo yookiin immoo akkasuma Sinnishoo mul'ata yookiin immootu maal eenyudha? Inteenyu maalumatti keenya kan jedhe eenyu dhiifama maqaa isaa afaanii na bade. Model seenaa dubbii dhiifama. No. Inni baasuun barbaanne akkamitti dubbatte waan kana. No, wanta kana amma ani adeemsa jiru wal qabsiisee siif himaa jira. Innaa namoonni kuna qaban Taaddalee Gammachuuti. yaa Taaddalaa Gammachuu gaafachuu dandeettan. Taaddalaa bilbila isaas yoo hin qabne bilbila isinii kaa'a. Seenaan dhimma kana siin geettee dhimma kanaati Andu'aalam wajjin dubbattee jirta wanti kun ta'ee jira jedhaati gaafadha. Okay. Kanaaf dhimma kana irratti haasa'aa jirra. Yeroo dhiyoo keessatti even guyyaa 2 dura mana isaanii turanii dhimma kana haasa'aa turre, dhimma kana kaafnee dhimma kana haasa'aa turre. Mucattiin qalbii nagaatiin jaalalumaan kabajamaan nu simatteen wajjin yeroo dheeraa galgaleessitee teettee bakkuma Andu'aalam jiruttis akkasuma teennee dhimma isaa kana kan furamaa jiru. Malee dhimmi walitti bu'iinsaa of course gaa'ila gara fuulduratti ji'a 2 ji'a 3 booda gaa'ila godhachuudhaaf akkasitti walii galaniitiin haala gaariidhaan akkasitti kan jiru. Even birthday isii torbee dhufu keessa haala gaariin kabajuuf akkasumatti pilaan proogiraamni isaanii akkasumatti jira. Wanti walitti isaan buusu wanti amma namni odeessu kun wanni tokko wanni akkasii hin jiru. Kanaaf akkuma reefu amma dhumarratti namni tokko dubbachuuf yaale dhiibbaan jiru hin jira. Mucattiin hin cinqamti yoo kan jedhamu taate of course dhimmi mucattii cinqu dhimmuma Andu'aalam ta'ee dhimmuma fayyummaa isaa haaluma jireenya isaa wanti tokko dhugaadha dubartiidha. Wanti isii cinqu jiraachuu danda'a. Isiirra darbee dhimmi nu cinqu jiraachuu danda'a. Jira sidammoo jira. Malee dhimmi hinaaffaadhaaf akkasif gootee namni akkas godhee maal akkas godhee Andu'aalam immoo nama isii ajjeesee darbuu miti. Sokondii tokkoofillee isii rifachiisuu miti. Namni kamuu immoo beekuu dandeessanii Andu'aalam
jechuun ilma dubartiin deessee dubartiin guddiftee dubartiin iddoo kanaan isa geette tokkodha. Kanaafiyyuu dhiibbaadhaaf just maybe Andu'aalam ol ka'eedhaaf dhiibbaan jiru. Beekna nu baay'izawwee artistoota duuba ta'anii namoota dhageettii qaniin ergaa isaanii ergaa badaa dabarfatan tokkoon beekna nu baay'izawwee beeka'an. Kanaafi wanta baay'ee garuu otoo akkanatti haasa'amuu baatee baay'ee natti tola. Iddoo du'aa san Andu'aalam mana hidhaa jira. Moo iddoo kana yoo jiraatti dhaga'uu dandeessa moo jirta yaa. Innaa eenyu jira mee natti himi gaafa nuti seennu koo gaafa nu deemnu nama 3 fi reeffatu mana jira. Nama 10 yookiin nama 11 iddoo san jira guyyaa guutuu. Artistiin hundii fi namni hundi isaa ka akkanatti miidiyaa irraa girrisee haasa'u kun hundi iddoo sammaa dhaqee dhaabbatee maatiin Andu'aalam yookiin immoo mucattiin kun maatii Andu'aalamii maatiin isii maatii isaati maaliif dhaabbatanii iddoo sanitti taaziyaa kana maaliif hin taasisnes akka seeratti nuti Oromoodha miti wal qabna miti wal bira dhaabbanna miti model kana maaf hin taasisin maaf kijibu model ati amma akka walitti dhiyeenya qabdu akka dubbattutti okay du'a intala kanaa dhageesse akkuma dhageessaniin gara sanitti deemtanii gara sanitti gaafa deemtanii maal argitamme achirraa nutti himi eenyutu achi dhufe. Namoonni tokko dhugaadha namoonni tokko dhufanii jiran deemanii reeffa geggeessanii jiran. Milinik yeroo jirru milinikitti artistoota baay'ee jira. Even Galaanaan faanis jiranii jiru artistoonni baay'een. Gara sulultaa yeroo deemnu garuu namoota qubaan lakkaa'amantu gara sulultaan wajjin deeme daqiiqaa 10 achi hin dhaabbanne moosi argeen jira dhumarra jechuudhaani. Yeroon ba'u sa'a 11tti haadha manaa leencoo wajjin yeroon ba'u si argeetiin jira namni tokko achi hin dhaabbanne daqiiqaa 10 achi hin dhaabbanne kanaaf immoo eenyu argite? Mo'aa jecha si argite? Mo'aa ture yaa. Yaa mo'aa achi ture mo'aan achi ture even Maqdas dubbisee dhumarra baqqaa deebi'aa haala itti jiru itti himee yeroon darbu moo achi jira namni tokko artistiin tokko iddoo sana hin jiru artistii miti namootummaan normaaliin iddoo sana hin jiran jechuudha namni hin jiru iddoo sana. Okay galatoom. Garuu gaafa gara miidiyaa maalimee Mo'aan beektaati ishii. Beekta mo'aa ishii. Model seenaa beekta mo'aa. Yaa arruma yaa nan beeka onlaayinis nan beeka har'a qaamaan argeen ture waliin dubbisnee dhumarratti obboleettii Andu'aalem kan hidhamte jedhan sana wajjin gaafa namoonni muraasni marii taasisan dhumarratti keessumaa Xiiqaa Tafarii dha kan namoonni yaadadhu namoonni baay'een isaanii akkuma isheen jette dhugaa dubbachuu fi wanti baay'ee na gaddisiise du'a ishee caala reeffi ishee kabaja dhabuudha. Namoonni daqiiqaa 20 bakka sana hin dhaaban. Taatee sana gidduutti artistoonni keenya baay'een yeroo walitti mufatanii fi yeroo yaada garaa keessa galan taajabaan ture. Namni hundumtiyyuu makiinaa isaa kaasee yeroo fiiguun arge dhumarra kan baate haadha manaa Haceedha. Haadha manaa caalaa bultumee ture. So itti qaala natti fakkaata namni xumura anduma baasiin bahee akka carraa sana boodadha anis bakka konkolaataa dhaabnee hiriyaan sila sinii kaase kan diizaayinara lamman isaanii iyyuu taatee wajjinidha kan dhufnes baanii gara mana keenya qajeelinu tullee jechuudha. So gaafa deemnu naannoo sana namnuun turre jechuun hin danda'ama. Namni qubaan lakkaa'amu 3, 4, 5 caala yookiin ollaa obboleettii qananii kan ta'an haadholii muraasarraa kan hafan jechuudha. Kanaafuu artistoonni Oromoo reeffa waliin hin deemne jechaadha. Hin deemne jechuun dandeenyu Andu'aalem akkuma sila siin kaasne Andu'aalem ganama tuma achi mana yaalaa jiranidha kan qabamee gara sana deeme. So sana booda garuu Minilikiin namoonni baay'een dhufaniiru Miniliki kan ka'anii gara sulultaa deeman ijoollee tiiktookkeroonni baay'een hiriyoottan sheddanuutu turan xiqqoodha jechuun hin danda'amu cubbuudha. Garuu artistoonni gurguddoo nuti lakkaa'uu dandeenyu annaman argee yoon sinii kaasee Galaanaan Jakootiin argee Xiiqaadha kan inni Jakootiin argee namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti ani sululta deemanoo reeffa fuudhanii sulultaan deemanii yaa isuman siin jechaadha wanti naman sii kaase kun bakka sana deemanii turanii kanneen akka Gammadaa fa'aa Gammadaa Olaanaa fa'aa kanneen akka Obsaa fa'aa Gammadaan nama miidiyaa hojjetu anyways namoota miidiyaan sii kaase yaa nama sanadhaan sii kaasuu barbaadan sila yaa isa aasaa mucaa lamatu dhuguma Oromoo ani baay'ee waan gadde dhugaa waaqayyoon siin jedha ani mucaan kun amma namni negatiiviin ishee kaasaa ture ani amma ishee beekutti sinii kaaseera mucaa malqabeetti dhugaa dubbiin arrabni ishee nama hin quunne gaafa dubbattu akkaataatti dubbattu Oromoo urgooftu ani toon du'een jedhe fi toon du'ee
jedheen ofii koo guyyaatti dhaabadhe yaadedha. So bakka sana namoonni onlaayinii irra keessumaan mukoota maqaa namaatuun dheellenitti tola dhugaa rabbiidha. Namoonni abaluuta akkas godhe akka abaluu fitu hidhamee akkas ta'ee jedhaman baay'een isaanii namoonni keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti influencer ta'an namoonni hordoftoota hedduu qaban bakka sanan ture mana taa'aniitu oduu burcaa oolan. Okay, artistoonni Oromoo tokko maal jechaa turanii eessatti jaalala beekaa Andu'aalamiin jechuu isaaniiti. Eessatti jaalala beekaa farsoo dhuguu malee akka waan iccitii beekanitti dubbatanii jechaadha. So ala ammas model seenaan jirti. Model seenaan ana caalmaa maatii ta'uu dandeessi. Al tokko maatii ta'uu dandeessi. Moo yeroo tokko jalqabumayyuu artistiin Oromoo haayilaayitii Andu'aalam irraa haasa'u malee yeroo miidiyaa irraa yookiin kilabitti yookiin hojii isaa kan dinqisiifachuu barbaades kan waanyes akkuma waanyetti ta'ee haa jiraatu malee kan Andu'aalamitti dhiyaate Andu'aalam wajjin oolee bulu kami dhimma hojiitiin madirakii irratti artistoota baay'eedhaan dhugama Andu'aalam wajjin mul'ata. Saniin duubatti immootu wanti jireenya dhuunfaa Andu'aalam keessatti kamtu seenee jaalala beeka jibba beeka eenyutu beeka dhugaa dubbachuufi akkuma reefu siin jedhe mucaa artist Ramadaan Meessaa mucaa jedhamu mee maali madli mucaa jedhu sirba ka sirbe mucaa sana Dinqaa Huseen kan jedhamu warra jaalalaa sirbe ana yeroo baay'ee deddeebinee iddoo sanitti mana isaattis kan wal arginu jara kana gaddaaf gammachuu Andu'aalamitti yeroo baay'ee deddeebinee kan bira dhaaban nama meeqamma guyyaa darbe keessaan artistii guddaa jedhamu meeqaaf bilbileet even viidiyoo galaana irratti hojjedhe amma baasee isinii laxxafa piraayiveetiin gootu kan jedhametu jira koottaa gaafadha dhimmi akkanaa galee jira galteen akkanaa galee jira mucaa kana lubbuudhaan dhabna koottaa haafurru jedhee ani artistii meeqatti bilbilee jira Taaddalaa Gammachuus ta'ee Qamarii fi akkasuma namoota baay'ee maqaa dha'uu danda'a warra yeroo kan bilbila isaanii hin kaafne teekstiidhaan ergee fi warra wanta hunda argee jira sii galee jira kanaafuu ani hin beeku bicha waa'ee artistii Oromoo kuni garuu hololli akkanaa kun hamma yoomitti model bilbila keessan naa barreessi ati biyya keessa ertanitti fakkaate biyya keessa miti iddoo kam yoo jiraadhaan dhugaa dubbachuu irraa osoo dubbadhu yoo du'e laa xiqqoo mallee hin galu acaalu maasoo maqaa namaa barbaadu yaa maaliif isin qulqulluudha dhugaa siin jedha nyaattee quuftee dhugdee quuftee hin jenni hiriyoota isaatiif intala kabajaa qabdu inni ummootu akka ija isatti jaallata baay'ee jechuudha akka isaan jaalala isaanii osoo argite namni san arge immoo kanan jedhu maali Qabrin nu hundaa ani itti naafan turen siin jedhaa be jaalala isaaniitti itti naafan ture naamusa inni qabu jaalala ishiin isaaf qabdu itti naafan ture osoo hin ifanne bara dhaabbattee haga galgala sa'a meeqatti nu keessummeessite beeyta haga nu ufitti saalfannu tokkotti bar maali deddeebite fuula namarraa laaltee nu battaa bar baqqaa beetasaba maaliif rabbi sii kenne bakka dubartiin harar edaa malqabeetti akkanaati rabbi sii kenne jennaan nuyyuu jechuudha hamma itti hinaafnu tokko nuyyuu waliin teennee jechuudha wanta akkana wanti jedhamu kun astagfirullah namni rabbiin hin sodaatu maal jedhani waa'ee jaartii isaa kana maal jedha wanna mana isaa dhattanii maal jedhame amma namoonni baay'ee miidiyaa gubbaa irratti ishiin maraattuudhaan jedhanitu jira. Wallahi billahi maraattu ila dabbako dubartiin tasgabbooftuun akkanallee hin jirtu yoo fuula isii laaltu qananii miidiyaa irratti gaafa laaltu dheertuu dubartii guddoo maal sitti fakkaatti gaafatti siixee laalte laal mucattii xiqqoo ija bakka lamayat mutasasaa inat seetnechinna wallahi ushat ነው maraattu miti baay'ee tasgabbooftu fuula isii rawaa tokkoon argitu bakka dubartii baay'ee tasgabbooftu jecha gaarii walii deebisu akka gaariitti walitti qoosu bakka hariiroo gaarii qabu namni yeroo tokkorraan jijjiiramu nu bira taa'ee bar yeroo dheeraa dabarsa manaa bahe Andu'aalam yeroo dabarsu yeroo dawwaltuuf qannuu koo dhufe iddoo akkanaan jira ofii eenyu faa waliin jirta eebalu faa wajjin ishi qannuu hamma manaa si geggeessina jenne akkasitti amaanaa irraa fuune isuma dhugaa akkasumatti geggeessinee fi nama jennu kana dhugaa karabbiiti abbaafoo namni hiriyoota Andu'aalam Gosaa fi Qananii lubbuudhaan dabartee hiriyoota isaaniitu haasaa jira ragaa tambaanis isaanii jechaadha miidiyaa gubbaa